ashama harka fuune anka akkuma argaa na beektan hojiin kiyyallee akkasuma nama duuban deebu waan jedhe san duuba hin deebu ittuma laqallaqa akkan naan jedhan kunoo amma oduu isiniif himu akkuma beekamu qeerroo yeroo kana daandii cufuudhaan mootummoota abbaa irree kokkee qabu yaadatamaa jira. Abiyyi Ahmad surree keessatti alba'uu bira darbee ajaan isaa naannoo Finfinnee galaafataa jira. San bira taree addunyaan akka wal'aantuuf gaafatanii jennaan ajaan kee achumatti shamamate nuti wal'aanu jette. Dabalata Shimallis Abdiisallee haaluma sanii wal qabachuun ilkaan isaa akka sirraa'eef maa'ilaan sun keessaa baduun akka sirraa'e nuu gabaasee jira. Hojiin qeerroo duuba hin deebu. Itti fufa malee isa wal fakkaatu taayye danda'a molaaticha mataa moluu kanallee gaafa Jawaariif kame asfaaltii mataa isaa fakkeessinee hojjanne jechuun yookaan isumaatti daballe jechuun qeerroon murteessee jira. Taayyee danda'a innuu gurraacha asfaaltii irraa hojjanna fuula isaa sanirraa jechuudhaan qeerroon murteessee jira. Galatooma horaa deebanaa.